maaliif dhaaba horiitti yookaan immoo dhaabaa horii keessatti dhalachuun isa barbaachise. Namoonni tokko tokko yeroo baay'ee akkas jedhu Yesuus Kiristoos ari'atameetu iddoo sanatti kan dhalate. Ari'atameetu manatti dhalatu dhabeetu nama dhabeetu jedhu. Garuu waan tokkotu natti dhaga'amanaan Yesuus Kiristoos mana dhabee miti garaa Maariyaam keessayyuu mana godhatee ciisuu danda'eera. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee amma boqonnaa lama lakkoofsa 11tti see jirtudha kan namni isin wajjin ilaalu. Maatiyos boqonnaa tokko kaaseetu ekelee biigoot ekelee jedha. Ekelee dhalche kan jedhutu jira. Lakkoofsa 18 irra wanti jiru garuu wanta addaati. Mee obtinee sagalee Waaqayyoo kana walii wajjin dhaggeeffanna. Toorri hidda dhalachuu Yesuus Kiristoos sanyii Daawit, sanyii Abrahaam isa kana. Abrahaam Yisaaqin dhalche. Yisaaq Yaaqoobin dhalche. Yaaqoob Yihuudaaf obboloota isaa dhalche. Ebelun dhalche. Ebelun dhalche. Jechaa dhufeetiyyuu lakkoofsa 18 irra gaafa ga'u garuu dhalachuun Yesuus Kiristoos addaa jedheetu dhalachuun Yesuus Kiristoos akkana jedhee nutti hima. Maariyaam haati isaa haati Yesuus Yoosefiif kaadhimamtee turte. Isheen Yoosef jaalallee ishee wajjin otoo wal bira hin ga'in jechuun otoo wajjin hin bulin quunnamtii saalaa otoo hin godhin hafuura qulqulluudhaan ulfooftee argamte Maariyaam. Ilaa akkas jedha Yoosef inni ishee kaadhimmate duriyyee miti akka argee miti nama amala qabeessa ture akka ittiin buune of beeka turedha. Isee kana gaafa isheen ulfooftee kaatu ijaan argee isheedhaa wajjin ani waan addaan goone ishee bukkeen hin geenye jaalallee kooti malee bira ga'een hin beeku. Isheen garuu ulfoofteetti waan ta'eef hin salphisuuni dhoksaattan dhiisee sokka jedha. Nama duratti himata duratti ishee leeyyaasisuu hin barbaanne. Otuu Yoosef kana yaadaa jiru abjuutti ergamaan Waaqayyoo tokko hin dhufe nama gaariif nama jabaa nama amala qabuuf nama cawaa nama salphina namaatti hin gammanne dhoksaatti iccitiidhaan nama dhiisee deemuuf jedhu kana bira dhufe jedha. Yaa Yoosef ilma Daawit haati warraa kee akka nama hin taaneetti hin lakkaa'in isheen hafuura qulqulluurraa waan ulfoofteef hin sodaatin. Isheen nama biraarraa yookaan sirratti ejjitee yookaan nama biraa wajjin ciistee yookaan waan addaa gootee miti hafuura qulqulluurraa ulfoofte waan ta'eef ishee fudhachuu hin dhiisin. Isheen ilma ulfooftee jirtu kana hin deessi. Atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta. Inni ofii isaatii saba kana cubbuurraa hin fayyisa jedhee kun hundinuu inni Waaqayyo afaan raajichaatiin dubbate akka raawwatamuuf ta'e. Ergichi akkas kan jedhudha. Durbiin ulfoofti ilma sin deessi. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jechuudha. Maqaa isaa Amaanu'el jettee moggaasti. Boqonnaa 2 lakkoofsa 11. Bara mootichi Heroodis bara isheen ulfoofte kun bara mootiin Heroodis bushuudha. Bara mootii Heroodisitti yemmuu Yesuus mandara Beetlehem Yihuudaa keessatti dhalate namoonni kokab qoxaarii yookaan immoo urjila kooftuu kan jedhaman gara ba'a biiftuutii dhufanii jedha. Isaan kun akkas jedhan inni mootii Yihuudootaa ta'ee dhalate eessa jira? Ba'a biiftuutii kaanee akka inni dhalatu waan beennuuf isaaf sagaduu dhufneerra. Mallattoon dhalachuunsaa urjiin isa mul'isu dhufeera jedhan. Heroodis mootichi hirraafame maaliif? Mootii Yihuudootaa dhalataa jiru kan jedhu seenaa kana waan dhaga'eef. Yerusaalem guutuun irraafame wantichi dirree irratti ta'e waan ta'eef waan nama raasu ture. Mootiin kun saba Yihuudootaa keessaa Fariisota barsiisota walitti qabee seenaa beeku waan ta'eef warra macaafaati waan jedhamanuuf eessatti akka dhalatu isaan beeku waan ta'eef warra waldaa keessaa luboota walitti qabee eessa ta'innaa iddoo mootichi dhalate kuni mul'ataan ergaadhaan dubbii Waaqayyoo keessaa waan beektanu natti maa jedhee gaafate. Isaan immoo mandara Beetlehem kutaa biyya Yihuudaa keessatti hin dhalata. Raajichaan caafame ati yaa Beetlehem ishee biyya Yihuudaa keessaa ati mandaroota Yihuudootaa gurguddoota Yihuudaa keessaa ati mandaroota jiran hundumaarrayyuu hin xinnaattu. Ati xinnoo yoo taateyyuu yaa Beetlehem si keessaa kan ba'u guddaan tokko jira kan saba koo bulchu kan jedhu caafameera jedhanii mootichatti himan. Kana irratti warra ogeessotaa ofitti waame Heroodis yeroo urjichi itti mul'ate yeroo dhalachuu Yesuus Kiristoos kan lakkaa'anitti himanii akka mucichi dhalate hin hubate. Jaraan immoo dhaqaa waa'ee mucichaa hubadhaa qoraa akka argattaniin deebi'aatii natti himaa anis dhaqeen sagadaafii jedhee itti hime. Heroodis kan inni isaan ergeefi deemaatii ilaalaatii xiinxalaatii yaadaatii mucichi isa ta'uu adda baasaatii kottaa'edha. Huለት ነገር ያስባል waan lama yaada deemee barbaaduun barbaadu maaliif
Angafoota luboota ajajjuu baay'ee of jalatti qaba waan ta'eef ajajamee akka barbaadanii arganu barbaada. Inni kan inni barbaadu ajjeesuu duwwaadha. Kanaa dura waa'ee dhalachuu Yesuus sinitti meera. Yesuus hin barbaade otoo hin taane lubbuu mucichaa barbaada ture. Yesuus Kiristoos hin barbaadu Heroodis. Lubbuu mucichaa barbaada. Maaliif abbaa biraa kan nu dhufe lubbuu isaatiin lubbuu keenya bituuf waan tureef akka inni nu binneef isa balleessuuf ture. Garuu iccitiidhaan akkas jedhe. Dhaqaa laalaa kottaa sagadaa fi noo maatan. Jarri sagaduun akka inni miidhaa isatti hin finne beekan. Nami biraa garuu akka sagadu hin eeyyamne. Heroodis otuu jarri deebi'anii Yesuus Kiristoos eessa jiraa jedhanii ilaalanii xiinxalanii dhufanii itti mani kottaa jedhee fudhatee deemeetu mucichas isaaniinis achumatti ajjeesa ture. Waaqayyo garuu mucichis akka du'u warri tiksee tiksanus akka isaan du'anu hin barbaanne. Heroodis mucicha erga ajjeesanii booda seenaan mucichaan du'u maaliif arganiiru waan ta'eef. Seenaa kana macaafaan barreessanii achi kaa'u. Namoonni duuka arganii dhufan kun, namoonni sagadanii fi dhufan kun, namoonni Yesuusin arganii dhufan kun, Yesuus dhalateera Heroodis garuu hin ajjeese jedhanii himuu jedhee yaada ture. Kanaaf maal yaada Heroodis? Jara erga argee booda sagadaa fi kottaa rakkoon hin jiru jedhe. Sagaduun keessan anaan rakkisu jedhe. Dhaloonni itti aanu garuu akka inni sagaduuf hin barbaadu jedhe. So iccitiidhaan akkatti jedha. Dhaqaatii sagadaa fiitii kottaa. Mistiricha garuu namatti himina na bira kottaa akka sagaddaniif anatti kottaa anis dhaqeen sagadaa fi jedhe. Kan inni kana jedheef dhaqanii dhufanii argineerraa jedhu. Erga argineerra jedhanii meerre iddoo isaanitti agarsiisaa jedhee jara fuudhee sokka. Jaras mucichas walitti ajjeese. By the way, Yesuus Kiristoos jara oolchuu otuun barbaadu ta'e deebi'anii dhufanii hin argine jedhaa jechuu danda'a ture Waaqayyo. Hin argine jedhaa, hin argine nuyi jedhaanii argineerra hin jedhinaa jechuu ni danda'a. Ergamaan dhufe asiin deemaa jedhe sun. Garuu dhaqanii as deebi'anii taanaan mallattoo baatanii jiru. Shittoo, warqee, wantoota garaa garaa baatanii kennanii dhufu. Gaafa kennanii dhufanuu hin argine yoo jedhaniyyuu gidiraan garaa garaa irra ga'a. Argiteettaa fidi ixaana sirka ture eessa keesse, shittoo sirka ture eessa keesse, mallattoo silaa eessa keesse kan jedhamu jira. Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa garuu hunduma oolchuuf ture. Kanaaf ofiisaa oolchee warra kana adagaatti hin laanne Yesuus. Ofiisaa oolchee Yesuus jara kanaaf Heroodis itti hin laanne. Ani sarkaan baa ati sarkaa baata jedhe. Sana duwwaa miti gosi Heroodisiif hafuura Heroodis jalaa anaaf siin iyyuu jalaa baasee darbeera Yesuus. Namni tokko anis jalaa baheera jedhime. Kutaa kana keessatti dhalachuun Yesuus garuu akkas ture jedhetu akka namni itti dhalate itti hin dhalanne. Inni garuu hafuuraan dhalate. Kanaaf mucichi mucaa Waaqa biraa dhufe jedha. Iddoo isaaf malletti dhalachuun isaa akka namoonni tokko tokko jedhan mana itti dhalatuuf bakka dhabe miti. Durba Maariyaam jedhamturraa dhalatee lafa itti dhalatu dhabu Yesuus. Nama argatee mana dhabu Yesuus. Macaafa qulqulluu irratti akkas jedheera Yesuus. Wangoon illee iddootti galtu qabdi. Ilmi namaa garuu lafatti mataa dhokfatu hin qabu jedhe. Listen. Yesuus Kiristoos mana viillaa White House irra caalu daqiiqa 15 gidduutti ijaaree baafachuu danda'a. Yaam ችግር አይደለም. ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበባ ቀባ ዋን ገዲ ወዶ ሰነት ዳላቴፍ ፋንዶ ዮካን ሞዶቄ ወሪረት ዋን ዳላቴፍ ቀባ መነዳቤት ወር ጀደኑ ሰነሚት መነዳቤስ ነማዳቤስ ሚት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢመ ለፈሰነት ዳላቴፍ ቀባ አናፍሲፍ ጀሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈሰነት ዳላቴራ አሜን እዶ ኢንተርኔት ለፈኢሳይ መለት ዳላቹን ኢሳ ሰበባ ጩቡ አዳም ማንና ማካሚዩ ቁልቁሉ ሚት Listen. Manni nama kamiyyuu mallattoo du'aatu irra jira. Namni duuti irra darbe tokkollee hin jiru. Baroota sanatti namoota inni yuuni godhee dukkana sana keessatti ifa kenneefi qulqullummaa isaanii eeggataniitu jiru tureedha. Waa'ee Yoosef macaafa qulqulluu waan dhugaa ba'uu qaba. Waa'ee dubartii Mariyaam waan dhugaa ba'uu qaba. Maal ennaan isheen nama afuuraa akka taateen dubbata. Yoosef nama qajeelaa nama salphisuu hin jaallanne akka ta'e macaafa qulqulluun dubbata. Dukkana keessatti nama waa'ee ifaa yaadu tokko qaba jechuudha Yesuus. Har'as bara kanatti Yesuus Kiristoos nama qaba. Mana kana keessaas nama qaba. Warra mana ta'anii ameen jedhaa jiran keessaas nama qaba. Ani jira kan jedhu dukkana kana keessa ifa baatee kan naabatu. Bara wangeela lallabuun hin malletti wangeela baatee kan naabatu. Nami tokko harka isaa boottate ani jira kan jedhu ameenaa jedhu. Baroota sana keessatti namoota ofiisaatti toshatee lafa kaa'ateen ala mana nama hundumaayyuu cubbuudhaan qabameera. Mana nama itti galee mana nama itti dhalachuu danda'u tokko hin qabu ture Yesuus. Sababiin lammaffaan mana nama hundumaa irratti inni tokkoffaan cubbuutu ture. Mana nama inni lammaffaan Yesuus Kiristoos gara lafa kanaa gaafa dhufu
gammachuudhaan guutamee miti. Maal gammadee manatti dhalata Yesuus Kiristoos? Mooraa keessaa baanee, dallaa keenya keessaa baanee, mana Waaqayyo nu ijaare keessaa baanee gatamnee jirra lafarra. Gad darbatamnee turre. Namoota gad darbatamiif gaddaa ture Waaqayyo. Abbaan waa'ee keenya gammachuun qabu gadda qaba ture. Maal gammadee dhaqee mana namaatti dhalata Yesuus? Maaltu itti tollaan fooxaa gaarii uffatee dhalata Yesuus? Min bimmachau, min biyaamrau, mana eenyuutti itti tollaan, maaltu itti tollaan mana namaatti dhaqa Yesuus? Lafa kana dhufuunsaa gammadee miti gaddee dhufe Yesuus. Gidiraan nurra ga'e, rakkina nuti keessa jirru, dhiphina nuti keessa jirru, abaarsa nuti jala jirru. Namni gaafa mucaan jalaa du'u biddeena nyaata. Mucaan kee du'e irra galgala biddeena nyaata. Nuti ijoollee du'aa tur. Nuti warra badan tur. Abbaan gadda guddaa qaba ture amma Yesuus dhalatutti. Sababiin isaa hundi keenya iyyuu duunee turre jedha Macaafi Qulqulluun. Hundi keenya iyyuu maal taane turre? Sababa cubbuu addaa maal taane turre? Duunee turre. Yesuus gammachuun qabu gaafa dhalatu. Gaddaa dhufee gammadee deebi'e Yesuus. Gaddaa dhufee ciniinfatee nu dhalchee gammadee deebi'e Yesuus. Yesuus gaafa dhufu hin gammanne, gaafa deebi'u gammade. Gaafa dhufu gaddaa dhufe. Sababiin inni lammaffaan በበረት የመወለዱ ሚስጥር ደስተኛ አልነበረም። Kanaaf waa'ee keenyaaf gadda qabu ibsuudhaaf, waa'ee keenyaaf dhukkuba qabu ibsuudhaaf, waa'ee keenyaaf abbaattis akkan tolle haalichi isattis akkan tolle oolchuudhaaf dhaqee lafa onaa keessatti kottee horii gidduutti dhoqqee sa'a gidduutti dhalateera. Inni sadaffaan Yesuus iddoo sanatti kan dhalatee fi namni hundinuu fooliinsaa badeera. Foolii fidee dhufe nuuf kennee foolii isa keenyaa isa dhoqqee horii jedhu fudhatee dhaqee dhoqqee horii keessatti rafe. Foolii gaarii hin qabu ilmi namaa. Fooliin gaariin inni Waaqayyo abbaa biraa fudhate sun akka jiruun jalaa fudhatamee ture. Yesuus Kiristoos foolii sana gaafa fidee dhufu garuu baay'izawee Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu የመጨረሻ ቦታ ነው የፈለገው። Sanaa gaditti namni dhalatee beeku jira iddoo Yesuus dhalate gajjallaatti. Jira mana kana keessa. Addunyaa kanarraa iddoo gaditti dhalatee waan isaa ol jiru hunduma fuudhee ka'e Yesuus. Godatti የመጨረሻ jalatti dhalateetu waan achi ol dhalate hundumaa fuudhee ka'eera Yesuus. Altakkaayyeeti nakaasuuf achitti dhalate jedhimee maaloo. Dabali nakaasuuf achitti dhalate jedhimee maaloo. Kottee horii gidduutti gaafa dhalatu namni isaa gadi hin jiru. Waan dhoqqee sa'a gidduutti dhalatte hunduma ishee fuudhee ka'e. Isee fooxaa irratti dhalattes, isee barandaa irratti dhalattes. Ilaame namni tokko ana jechuun barandaatti dhaladhe gaafa jettu ani iyyuu dhoqqee sa'a keessatti dhaladheera Yesuus. Ani nama miti ani firan qabu, ani naman qabu, ani maatiin qabu. Namni tokko fooxaa naaf hin finne gaafa jettu haati kooyyuu waan ittiin namartu dhabdee carqii fuutee ittiin namarte ana iyyuu naman qabuun ture. Respectiin inni namaaf qabu. Ilma namaa kabaja namaaf qabuuf akkas jedhee nu dabarse otoo hin taane dhoqqee sa'a keessa ciisee nu dabarse Yesuus. Uumamaa kaastanii amma mul'ataatti yoo dubbisanii Yesuus kanatti gammadan jiru. Isa guyyaa ja'affaatti hojjetetti garuu maal ta'eera? Gammadeera. Nama mul'ata hin qabne uumama boqonnaa 11 deemtanii mul'ati nama bara sana maal ture beektaa? Waaqayyoon bira dhannanii dhagaa walirra kaa'u. Bara sana miti bara kana dhagaa walirra keessee Waaqayyoon bira miti dhagaa walirra keessee urjii bira geessu. Balleessanii yaadi jara Yesuus gannu darbate miti ati innumnaa qoye qaamna mala jedhanii gaafa isaan dhagaa walirra kaa'u jalqabanu akka isaan dadhabaa jiranu beeka. Akka isaan gatii kaffalaa jiranu beeka. Qooquma isaanii waliin makeellee aboqotan. Dhagaa guuruurra si galee min yaa'el amma ilma namaatiif Waaqayyo yaadu laali. Calluma jedhee utuu silaalee Waaqayyoon biran keessa dhagaa walirra keesse garuu dadhabbii keetiif gadda beektaa taa'e. Hayi moonyoች እነዚህ ሞኝ ልጆች ጎወተ ጀርኩን dhagaa walirra kaanii na bira ga'uu barbaadu. Sitti garaa jabaachuu dide beektaati. Si'a meeqa gaddisiisne Waaqayyo garuu garaa jabaatee hin beeku. Si'a meeqa gaddisiisne isuma keessatti ana nama akkas jedhee kanatu argeera. Si arraabichaa na baraarii lammata waan akkanaatti hin deebi'u jettanii beektuudha. Cubbuu hojjettanii የእግዚአብሔር የዋህነት እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ አይነት ጸሎት አይሰማም። ግን እንዴት እንደረዳችሁ እግዚአብሔር ይወቀው። እጃውቱ ጅርቱ ደበርሴሲን ከኑ ቤታት ዋን እንን ጎዲን ጀዶቶ ጎቱዩ ደበርሴሲን ከኑ ገሩ ከሳ ባሱዳፍ ሞሲን ሃሌሉያ አጋወል ረካው እትቆልፉ ደንዳ አመራት አብቱቱ ደ አመራት እትቆልፈ ማሊ ቆልባኒ ድርግም ጀዳጀላ
duumessa pileeniin deemu jala galuu hin danda'anu dhuguma isiniin jedhan. Namni dhagaa walirra kaa'ee samaayii sadaffaa miti samaayii tokkoffaa keessan seenu. Garuu dadhabbii asii samaayii keessa dhagaa walirra naquu laalime. Dhagaa guuranii isa yoo abiddaan maal godhu jedha. Hin gubuu hin tokkosu tureedha. Garaa jabaachuu dide Waaqayyo. Baqa maalan godha jala kana. Akkatti dhufamee na bira ga'amaa akkatti na bira hin ga'amu garuu qoyi jarattii kana innaas hin madooshaa jettu mismaara fidu inni kuni mismaara gaafa jettu immoo qabee dhagaa fidu jedhe. Kana booddee gaafa kaanu uumamu boqonnaa 11 irratti hin jiru wanti tokko baqa walii galuu dadhaban. Baqa Waaqayyoon bira dhaquun keenya hafeera jedhanii lafatti hafan. Yesuus Kiristoos garuu akka jedhe nama tokko nambisu lafatti jedhe. Nama maqaan isaa nama jedhame hunda musliima kiristaana ortodoksiidha waaqeffataadha waaqa qaba waaqa hin qabne kan hin jedhame lafatti gadi bu'ee dhoqqee keessa kaa'anii foolii fokkisaa keessa ciiseen seenaa godhee foolii fokkisaa sana ofirraas jararraas miicceetan sokkaa'edha. Namni tokko iyyiiti anaaf dhalatee dhimee maaloo. Respect godhee namoota kana namoota lafarratti cubbuudhaan laaqaman kana kabaja guddaadhaan gadi jedhe waan tokko yaadan ture taa'e. Hammam nama Waaqayyo kabaje kana namoonni kabajaa jiru. Yesuus Kiristoos garuu ciniinsuu guddaadhaan si argate. Dhoqqee isaa keessa ciisee ergaan sinii qaba. Kanaa booddee waan Waaqayyo kabaje kabajaa. Nama si bira jiru qabiitii kanaa booddee waan Waaqayyo kabaje kabaji jedhime maal. Namni jedhime maaloo kan Waaqayyooti jedhin. Namni jedhin dabaliti qabeenya Waaqayyooti jedhin. Kabaji jedhin maaloo. Kabaji jedhin maaloo. Kabaji. እግዚአብሔር ያከበረውን መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር ያከበረውን ሰው አያቅልለው አያዋርደው ዋው Waaqayyo kabajeen salphise karaa hedduu barbaadee waa'ee kootiif hammana argatutti gatii kaffalamu dukkana keessa deemee si'ool dhaqee deebi'ee du'a dhaqee du'a wal argee reebamee garafamee cabee dhoqqee isaa keessatti dhalatee lafaan dhalchaan akkasumaan hin argamne gatii guddaan natti kaffalame ani nama akkanaan dhufe miti nama Waaqayyo samii wal sadaffaa keessaa gadi bu'ee kabajedhaani namni ani akkana jedhu iyyee maraate ameen 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 ameen. Akka namoonni jedhanu akka lallabaan jedhu gatiin keenya xinnoo miti gatiin ilma namaa baay'ee guddaadha. Daa'imman dhiyootu ta'e Waaqayyo gatii kanan kaffalu. Meerkurii warqeetu ta'e albuudatu ta'e Waaqayyo gatii kanan kaffalu. Namni garuu ulfina Waaqayyooti. Namni garuu ulfina Waaqayyooti. Kanaaf ilmoo namootaati jedhee iddoo sana jala bulee jaalala ilmaan namaatiif qabu agarsiisa. So namni jaalala isaa ibsachuudhaaf tarii haadha warraa kootti akkasuma immoo namoota jaalladhu haadha kootti abbaa kootti obboloota kootti jaalala ibsadheen beekan ture. Jaalala mataa koo ibsadheera. Atis akka koo kana jaalala ibsatteetta. Karaan nuti jaalala ibsanne karaa garaa garaati. Yesuus Kiristoos garuu na jaallachuusaa dhoqqee keessa gangalatee dhoqqee isaa keessa ciisee lafa namni ittiin dhalannetti naa dhalatee waan biraa natti agarsiisne jaalala natti agarsiisee sokki. Namni tokko Yesuus achitti dhalachuusaa jedhimee maaloo jaalala natti agarsiisuufi jedhimee maaloo. Dabali jaalala natti agarsiisuufi jedhime maaloo. Dhalachuu isaatiin fooliin jireenya keenya kan geeddarame የሚቀረና የሚገማ የሚሸት ማንነታችን ኢየሱስ ለፈኒ ቡሌዳ ዶቄሳ kan jedhu foolii kan qabu keenya garuu jireenyumatu foolii fokkisaa qaba ture. Yesuus Kiristoos ibbat ayilem ibbat ውስጥ አደረኝ ዶቄሳ keessa bule malee dhoqqeen jedhu jireenyi isaa kan koof kan kee garuu hamma Yesuus dhufee foolii keenya geeddarutti hamma Yesuus dhoqqee keessa kaa'ee dhoqqee sanurraa jedhu nurraa miicutti hamma Yesuus dhufee seenaa fokkisaa kaleessaa nurraa geeddarutti seenaan keenya fooliin keenya hin shattata ture. በእውነት ነው የምላችሁ የሸተተ ማንነት ከዛ ሞር የተበላሸ ላይፍ ነበር. ኢየሱስ ገሩ ግዱ ገለ ኢማከኛ ሁንዱማ አላችሁ ኢሳቲን አብዲ ጅሬኛ ነው ከነ ኢየሱስ ዱቴ ካቴ አከሲ ኦል ገልቱ ሲቲማ ሜጋዲ ቡቴ አባርሰባን ነጅራም ሀመ ኢየሱስ አለቱቲ ፎሊ ጅሬኛን ቀምኑ ቱረ ኤደን ገነት እርገፉኛን ከኛ ጀላ በደ ቱርቴ ፎሊ ሞቱማ ዋቀዮኑ ከሰን ቱረ ኢየሱስ አችት ዳላችሁን ጋፋኒ ዳላቱ ፎሊ ሞቱማ ዋቀዮት ነው ዴቢሱ አከምት ከራኑ በነማ ጅራቹሳ ጭራማ ጅራቹሳ ዜናን ገረባት ዴቢታ ጀለሙ ጋር ጉያራ ዳገኘኑት ዜና እዶ ከሰኒት ዴቢቱ ጀዱ ጉያራ ዳገኘኑት ዳላቹ ሳቲን ጅሬኝኑ ከነሜራ ያት ያመን ጀረዳ
So kanaafani jireenyu keenya guyyaan kun guyyaa addaati kana siniin jedhee fi Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiin abdii jireenyaa nutti agarsiisa. Amma guyyaa kanatti abdii jireenyaa hin qabnu ture. Abdii jireenyaa waan jedhamu hin qabnu. Mindinoo tasfaachuu Eden gannatirra billaa gaggara garuuf kirubeeltu dhaabatee jira. Eenyullee yoo gale juusii ta'e ba'a. Ol galuu hin dandeenyu. Yesuus garuu juusii ta'e nu rukutame. Wanti inni nuun taane hin jiru jireenya keenya mee goda dhoqqeessaa keessa fuudhee ka'eera. Ameen nami jedhu ameenaa jedhu. Achi na fuudhee lafa naqu dhatta. Sigateen deemu mirga abbaa yoon gale na duuka mirga abbaa galtaa. Lafa naqee taa'u na duuka dhattee teessaa. Salphina kana keessatti foolii jireenyaa lafa dhabdeetti foolii rakkinaa kana baattee iddoo kanatti naftu si fuudheen galaa jedhee. Namni tokko Yesuus na dhiiseen deemne na fuudhee galeeraa jedhimee maal. Warri nafne danatti akkas jedhi ani Yesuus duukaa galeera. Yaa. Lafatitti kuftee jirtu dhufeetu Yesuus. Dhoqqee ati keessatti gatamtee jirtu keessa taa'eetu Yesuus. Akka nama wayirra ejjetee achirra taa'ee lafaa si fuudhee dhoksee ka'ameen jedhata. Otoo seexanni sin ajjeesin, otoo billaan sin nyaatin, otoo duuti sin argatin dhoqqee isaa lafati gatamte. Lafa fooliin jireenyaa sitti hin urgoofne. Lafa waan dhoqqee isaa jedhu keessaa naaf siin fuudhee ba'eera ameen jedhata. Ana namni akkana namni jedhu iyyee maraatee abeera. Yeroo muraasa booddee siifan waraanama. Yeroo muraasa booddee dhiiga kootiin shaaworii galta. Wantan siin taane hin jiru. Ilma namaatiif waan hin taane qabu Yesuus. Dhalachuu irraa kaasee maal jedhee dhiiga kootiin shaaworii si gashaa. Dhiiga kun dhiiga keetti makee nama biraa si godhaa. Seenaa kaleessaa fuuteen baatu seenaan kee geeddaramee baata. Dhiiga koo amma sii kennuutti. Kaibbatus xaanassaan bicha sayon gizeewun xabbiqoo aaxaboo. Maaliin dhiqatte? Nama si bira jiru maaliin dhiqatte jedhii maaloo. Beektaati namni gaafa waa sii godhu waa sirkaa barbaada. Yesuus Kiristoos sii kenne garuu hin yaadatin jedhe. Nama dhoqqee isaa keessa jiru harkaa maal fudhata Yesuus? Goda dhufee gaafa si fuudhu maal sirkaa fudhata Yesuus? Si fidee dhufe malee sirkaa fudhachuun dhufne Yesuus. Harka kee kaaseetii Waaqayyoo jedhimee maaloo. Waan hundumaa naa kenne malee jedhimee maaloo. Waan tokkoon harkaan barbaannee jedhimee maaloo. Yesuus Kiristoos gaafa dhufu ማይንድ እንትናችን ወይም ደግሞ ጎልጋን ሰሙ ከኛ ዱከና ሩኩተማ ቱሬ የማስተዋል ስፒሪት የለንም ሁበኖን ቀም አፉሪ ዋቀዮ ነመረታው እንደንደው ነማ ወጅነ ፉሪ ቁልቁሉ ብሉ እንደንደው የሰው መንፈስ ቅዱስን ማስተናገድ አይችልም ገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱፌ ጎልጋ ዱከና ጅሬኛ ከኛ Ijiko banamera kanjenne kakuharati haleluya. Kakumo fakessa afurina makenne menjiru. Kakumo fakessa afurina mabula bula injiru. Ilmi Waaqayyo gaafa dhufu. Hamma nu bira taa'ee gaafa deemu maal jedhee nan deema afura koo garuu maal inni godha? Siniin erga. Wanti inni nuudhi gatii ilma namaatiif kaffalame ilaala. Ilmi namaa Waaqayyoof waan guddaa akka ta'e agarsiisuudhaaf. Yesuus Kiristoos anaaf isiniin garuu gadi jedhees nun fudhanne. Jilbeenfatees nun fudhanne. Dhoqqee keessa ciise. Kabaja guddaa nutti agarsiise ulfina nutti agarsiisetu iddoo hin bulamne bulee iddoo bulamu nu bushe. Iddoo hin bulamne buleetu iddoo bulamu malaa nu busheera. Iddoo hin taa'amne taa'ee iddoo taa'amu nu teessiseera. Iddoo hin seenamne seenee iddoo seenamuu dadhabame nu seensise. Karra horii keessa sareen hin galaa adurreen hin galti or raammoon hin gala. Iddoo kabajamaa miti. Iddoo kabajamaa miti. Mana nama tokko galuu yoo barbaadde rukuttee heloo nagaan siniif ta'u nooraa yoo jedhamte malee hin galtu. Karra horaa keessa garuu abbuma argetu gala. Waraabessuu yoo karaa argate hin gala. Karra horii keessa namni hin galle hin jiru. Karra Waaqayyoo keessa galuun garuu hin danda'amu. Yesuus Kiristoos dubbii gaafa barbaadu dhufee karra keenyatti ol galee karra isaa banaatti gatekkee asii si fuudhee karra sanatti si gashaa'e. Nami galee duwwaan nami tokko nami galeef duwwaan iyyee maraatee ameen jedhu. Dhufee karra keenya isa tortoraa, karra keenya isa diraa, karra keenya isa foolii badaa, karra keenya isa jibbamaa, karra keenya isa jibbisiisaatti galeetu karra keessaa bahee dhufe karra ulfinaa, karra urgaa, karra mirgaa abbaa jedhamutti nu fudhatee maleera ameen jedhan. Nami tokko iyyiitii ani Waaqayyoon nan jaalladha.